mallattoo sihrii jaarsi jaartii ofii haa gadhiisuuf dalagamee fi waan ittiin uftisituun siif hima. Mallattoon isiin tokkoffaa mashaakilu rizqi wal amal, rakkoo hireetii fi dalagaa qabaatu namtichi sun. Waa wahiin dalaga yoo jedhe wanti sun isaaf hin ta'u. Lammaffaan alkhisaam wal jidaal, waliin ooduu fi wal mormuu wal fixaa ooluu manatti. Sadaffaan rakkoo gadaamessaa qabaatu, isii gadi waraanaa akkasumas marsaa laguullee yeroo isaa gadhiisee itti dhufu, ka duraaniin bulii 29 itti dhufu bulii 15 itti dhufu. Inni afraffaa isaa fi isiin yoo walirraa fagoo jiran akka malee wal jaalatu, akka malee wal yaadu, yoo wal qunnaman ammoo akka harreen bineensa jibbitutti wal jibbu. Inni shanaffaan mana keessaa hafuurri ajaayaan argamu, eessaa akka dhufe hin beeytu, wanni akkasii argamudha. Inni jahaffaan ammoo mana keessatti raammoon baay'atu, keessattuu gubanii manaatii fi akkasumas mataa isii raftu keessaa yaa'aa oola raammoon kun. Wanti sihrii tanaan uftisituun ammoo suuraa xalaaqii qaraata. Bishaan baaldii tokko fudhattee marraa 7 irratti qaraata. Garatti dhuyda guyyaa 7 qaamaan dhiqatta. Waan garatti nyaattu ammoo maankaa guddaa takka fudhatta dammaa adii. Qoborichoo qusxii kan jedhamu maankaa sukkaaraa walakkaa fuutee waliin laayixee garatti nyaachuudha. Kan kanarraa hafe qaamaan dhufuudha. Bilbilli keenya porofaayila jala jira.